Overikiyuma, Ilamusiyuma, Sumanjale male, Togal bifayuma, Nano Agobara ile, Agobara nano, Agobara nano, Kankari mankamne, Kari mavrakama, Loshair kotuma, Ayani kusuma, Nano Agobara ile, Agobara nano. Agobara nano, adusin kubini, kokama gatisa, orom tiki bonku, sumana nasisa nano agobara hille, agobara nano, agobara nano, agobara nano, agobara nano. Kankari mankamne, kari mafrakama, loshair kotuma, ayani kusuma nano agobara hille, agobara nano, agobara nano. Adusin kubini, kokama gatisa, orom tiki bonku, sumana nasisa nano agobara hille, agobara nano. Agobara nano. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatiiwwan chaanaalii keenyaa hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya iddoo jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha warroonni toora YouTube chaanaalii kanaaf haaratan immoo toora YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan maatii nuuf ta'a akkasumas immoo nu jajjabeessaa yaada keessan immoo koomentii nuuf godhaa isiniin jenna jechuudha. Egaa akkuma beekamu aartistii kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'e aartistii Falmataa Kabbadaa waan haaraa qabatee as ba'eera jechuudha. Innis maal yoo ta'an wallee mata dureen isaa gameetti jedhu qabatee dhufeera jechuudha. Egaa kana malee aartistii Falmataa Kabbadaa kanaan dura sirboota babbareedoo sirboota qabsoo akkasumas immoo sirboota jaalalaallee kan nu biraan gahaa turuu isaanii yaadatama jechuudha. Kana malees aartistii Falmataa Kabbadaa walleessaa mata dureen kaasii qumaara jedhuun kan beekamu yoo ta'u itti aansee immoo Falmataa Kabbadaa wallee abbaa biyyaa Oromoodha jedhullee gadi nu lakkisee ture jechuudha. Kana malees bara qabsoo keessa aartistii Falmataa Kabbadaa qeerrotu galaa baataa wallee jedhu faa qabatee nuuf dhiyeessu isaa ni yaadatama jechuudha. Kana malees immoo gumaa gurraacha kan jedhu waggoota lamaan dura gadi nuuf lakkisee jechuudha. Kanaaf ammas wallee haaraa qabatee dhufaa jiraachuusaa toora sooshaal miidiyaa adda addaa irratti beeksifamaa jechuudha. Kanaaf walleen kun kan inni irratti gadi lakkifamu toora YouTube chaanaalii Barriqoo Entertainment irratti gadi lakkifamu jechuudha. Guyyaan gadi lakkifamu beekuu baatus walleen kun kan inni gadi lakkifamu toora Barriqoo Entertainment qofa irratti jechuudha. Kanaaf walleen kun akkuma gadi lakkifameen Barriqoo Entertainment irratti deematii daawwadhaa isiniin jenna jechuudha.